Inaante Itoophiyaa keessaa namni gara Arabaa malee biyya keessatti nama tokko qaxaradhee kan na gargaartu nan dabaladha jechuun soba. Gaafan biyya galee gargaartuu dabaladhee tanan mana kiyyatti ofii kiyyaa bayyanadha warroonni jettanii yaaddan tasumallee hin argattan. Egaa shama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa ka Itoophiyaa gaafan galee hojiin hojjedhu boqonnaan barbaadaa bayyanachuun barbaadaa warroonni jettanii yaaddan jechuudha. Egaa wanti achi taa'anii yaadanii fi wanti as dhufaniitu argan garagara jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarran biyya Arabaatii gaafa galtan ka dirqama gara bultii keechallee seenuun waan jiruuf dirqama mana ofii keessatti hojii mana ofii dhiisanii rafuun taa'uun hin barbaachisu jechuudha. Manni yeroo xuraa'ee yeroo kosaayetti das nama jedhu nama dabbara jechuudha. Osoo akka yaada mataa waleetti jechuudha waliin erga biyya galteeti silaa waa takka hojjechuu hin barbaadu. Garuu mana madaamiti ba'ee garuu mana ofii hojjechuun baay'ee namatti tola. Baay'ees das nama jedha baay'ees nama gammachiisa. Sababiin isaa duraan kaleessa mana namaataan qulqulleessaa ture. Kaleessa mana namaataan walawwalaa ture. Har'a immoo gaafa mana kiyya haala kanaan walawwalu baay'een itti gammada jechuudha. Isiniif galee baay'een itti gammada. Sababiin isaa shaqqaalinnatii keechaa kaddaaminnatii keessaa ba'ee har'a kiyya jedhee waan kiyya gaafan hojjedhu wanti nama gammachiisu kana caala hin jira jedhee yaadu jechuudha. Innaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Egaa gizee biyya Arabaatii gara biyya keessanii galtan gizee bultii ijaarrachuu yaaddan keessattuu ijoolleen bultii osoo ijaarratiin biyyaa baatan bultii jechuun haala salphaatti hin ilaalina baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafuu jechuudha nama tokko nan jaaladhee fedha kootii jettanii wanta maatiin keessa isiniin jaalanne wanta maatiin keessa isiniin barbaanne tokko fiddanii ittiin galina. Gaafa itti galtanii kaatan ni gaabbitu waan ta'eef namni akka alaan namatti dubbatu akka alaan nama sossobatu sanii miti. Gaafa harkaan nama gaate ijoollee baay'eedha jechuudha. Akkasitti kufaatii gurguddaa irratti kan kufaa jiran ofii isaaniitii nama tokko baratanii ofii fedha isaaniitiin deemanii jireenyatti seenanii jireenyi sun isaan harkaa baddee osoo maal qabaa gorsa maatii kootii dhaga'ee osoo maal qabaa gorsa obboleewwan kootii lola abbaa kootii dhaga'ee jedhanii ijoolleen hedduun kan gaabbanni jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha keessa seentanii gaabburraa jireenya keessa gaafa seentan bultiidha gaafa jedhamu waan xiqqishuu waan salphaa waanuma irra baane wayii se'uu dandeechuu garuu immoo dubbiin akkasii miti jechuudha. Gaafa bultii keessa seenanii waa baay'eetu jira jechuudha wanti nama dhibu. Kanaaf isa san keessatti jechuudha maatiin ofii firri ofii hundumti isaanii wanta seenaa jirtu kanatti sii gammadanii wanti kun hin ta'aaf jedhan malee fiddanii ittiin galinaa booda ni miidhamtuun dhaamsa kooti. Isatti aanimmoo biyya ormaa teessanii biyya Arabaa teessanii nama tokko ijoollee baay'ee nama kan miidhamaa jiran kan jireenya harkaa badee waan godhan wallaalanii gaabbanii bo'aan jechuudha. Maalidha jaalala onlaayiniiti. Jaalala onlaayinii isiniin jedhu karaa miidiyaatiin wal baratanii saniin booda warra kiyyatti waraqata ergi jedhanii erga ergisiiseen boodatti immoo maallaqa gara koo ergi jedheeni gara isaa erganii jireenya inni asitti baay'een isaanii amma asitti ofii isaaniitti gimbidaa fakkaatanii jiraatu. Isheen immoo achitti kushiina madaamii keessatti shintibeetii namaa dhiqaa makaraa ofii argaa dadhabaa siqaa ofii argaa isaatti gaafa maallaqa ergan maallaqni namarratti ergamu harka muraasa jechuudha kan gara ofii oolu. Waanuma hin taane waanuma hin xaqqabne wayititti badee dhumata. Egaa waliin tajjan haala kanaanii maatii koo qursii nyaachisee gaggeessee ka'ee tanan duubarra deebi'ee tanan sidaatii eegalee gibbii koo mana koo astakakkalaa meeshaa koo dhiqaa jira jechuudha. Egaa madaamii ta'uun isaa ganuma madaamiinis kanumaan hojjenne saniif malee wanta biraatiif garaagarummaa ishii hin qabnu jechuudha. Innaa kana fakkaata gaafa gola madaamitti hojjennu ofii keenyallee mataa keenyallee yaadaa hojjechuudha. Maafan biyya ormaatitti hojjedhe jennee sirritti jechuudha. Beezawee mataa ofiitti yeroo kennu wanta hojjennu sanii ofii keenyaaf illee sirritti kennuufidha malee sim jennee akkuma argine goone xumuruu hin qabnu siniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaata kasamoona sin jalaa hin badee viidiyoo ayyaanallee siniin hojjennee mataan na dhukkubee sababa saniinas sin jala
Egaa akkuma kaleechallee isiniin jedhe jechuudha gizee gara biyyaa galtanii keessattuu ijoolleen achi teechanii akkaawuntii namaati irratti maallaqa keessan ergattanii namaan kana naa godhi jettanii nama abdattanii guutumatti gadhiistanii waan qabdan hundumaayyuu nama gillasabii tokko irratti ergitanii hin miidhamtu waan ta'eef of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti. Egaa kana fakkaata waleen teessan haala kanaan hojii ishee shakashakuutti jirti jechuudha. Akkuma biyya arabaa san ta'e maal hojiin Itoophiyaa hin ulfaatu jenna gizee arabateenyu gini inaante gizee tokko yoo yaadee jedhu hojii biyya keenyati jechuudha kan ulfaatu jireenyi yootti beekan tooftaadhaan Itoophiyaa keessatti jireenya tooftaadhaan yoo oofte malee inni ulfaachuu heddii garuu tooftaadhaan haala mataa keetiitti haala humna keetiin malee biyya arabaati galtee nan qaba jettee waan of harkaa qabdu hundumaa firfirsitee akka feete gootee yoo kan deemtu ta'e harka duwwaatti si hambisuu dandeechi jechuudha. Jireenyi Itoophiyaa badduudha isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Hojiilee shakashakuutti jirra haala kanaan fataa jechaa jirra naante. Gini biyya ofii galanii gaafa madaamii ta'anii kiyya jedhanii waan ofii hojjetan akkamitti das nama jedha. Warroonni gola madaamii keessallee galuu hawwitan akkasumas immoo galuuf qophiitti jirtan warroonni ganaa deemtanii hojjetachaa jirtan warroonni amma haaraa hojjetatanii hojjetadhaa. Sababiin isaa ergaachi geechaniin boodatti wanti nan isiniin jedhu erga deemuun keechaniin oollee iddoo kaleechaa sanitti deebi'uu osoo hin taane jabaadhaa hojjetadhaati iddoo kaleechaa sanii of jijjiira. Keessattuu erga biyya arabaa hojjechuun keessaniin oollee osoo magaalatti lafa wayii hin bitatiin hin galina jechuudha. Baay'een keenya kan mana kiraa keessaa kan jireenya baadiyyaa keessaa jechuudha kan biyya arabaa deemnu tire garuu haa ta'u bakkuma kaleechaa sanitti deebi'uu osoo hin taane bakka kaleechaa sanirraa jijjiiramne iddoo wayiitti argamne deebi'uudha malee bakkuma kaleechaa sanitti deebi'uuf hin yaalinaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Erga deemuun keechaniin oollee magaalatti lafa kaaree mitira maa 150 hin taane jechuudha. Kaaree 150 maan taane isa san bitattanii osoo luukii 20-30 irratti hin ijaarsifatiin hin galinaan jedha kun dhaamsa kooti. Sababiin isaa amma osoo maatii kee keechaa kan deemtu ta'e yookaan maatii abbaa manaa kee gibbii isaanii keessaa kan deemtu osoo ta'e amalli ati yeroo san qabduu fi amalli har'a biyya arabaa erga hojjettee galtee qabdu tokko miti. Baay'een keenya amma shamarran biyya arabaatii galle dafnee ta'arraa dafnee lollaa waan badu hin jaalannu. Wanti tokko yoo bade wanti kun maaliif bade jenneeti kan nuti lollu. Gizee san immoo ishii fayyaan qabdu xashii taate deebite siin jedhu. Gizee kana kan caalu dabaltee aartaa jechuudha. Waan badu tasallee hin jaalannu waan ta'eef nuti shamarran biyya arabaatii galu. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Kanaaf erga biyya arabaa hojjechuun xaaruun hin oolleeti. Biyya keechan keessatti magaalaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uu iddoo gurguddaa humna keessanii olii osoo hin taane iddoo kaartaa pilaanii qabu iddoo bakka magaalaa sii ta'uu danda'u magaaluma kee xiqqeetti kanuma karaan irra ba'uu hin dandeenye tokko irratti jechuudha lafa bitadhaa jechuudha. Amma magaalaa Qarsaa kana gizeen ani biyya arabaa taa'ee gizeen ani lafa kana bitu jechuudha yeroo sanitti caraqaadha lafichi caraquma jechuudha. Kaartaa pilaanii hin kennamu. Amma magaalaa guguddaan kan dura kaartaa pilaanii qabu nama sodaachisa jechuudha. Magaalaa Qarsaan garuu dura kaartaa pilaanii akka waliigalaattuu hin qabu ture yeroo caraqaa san binne. Haa ta'uti amma immoo akka waliigalaatti dirqama kaartaa pilaanii kennamaa jira jechuudha. Dirqama baafachuu qaba jechuudha namni tokko kaartaa pilaanii akkas ta'eera Qarsaanis. Egaa yeroo sanan bitee nu har'a mana kiyya keessatti akkan barbaadetti tan bashaan jira. Gaafiin qabu xiyyaaqeen qabu gibbiin kan kootiidha namni natti dubbatu hin jiru jechuudha. Sammuu kiyyaa firii godhadheen fataa jedhee hojii kiyya yoon fixadhe fedhunan rafaa fedhunan ta'a akkan barbaadeedha jechuudha. Sinii galee miti. Kanaafuu wanti akka mana ofii boqonnaa namaa kennu hin jiru siniin jechuufanii erga biyya ormaa hojjechuun hin oollee bakkuma kalee sanatti deebi'uu osoo hin taane jijjiirama wayii argamsiiftanii gara biyyaatti deebi'uun dhaamsa shamarran biyya arabaa hundaati siniin jechuu affeerraa keenya. Egaa kana fakkaata waleen keechan ka'u mana walawwaltii meeshaa dhixxii uffata miiccitii maarree biyya arabaa bichaa miti hojiin kan jiru biyya keessallee hojiin ni jira. Daa'ima nan qataradha jennaan nan dhabe jechuudha. Obbiratti fudhadheetu ijoolleen ammaa namaa sarmitu kan xiqqoo waggaa 15 guutte ala deemuu hawwiti malee asitti hojjechuu hin hawwitu jechuudha. Egaa kana fakkaata gizee garana dhuftan daa'ima qaxaradhee tanan hojjechiifadha warri jettanii yaaddan hin argattanii ofuma keechanii akka hojjetattanitti beekaa isiniin jechuun yaada mataa kootiiti. Sinin jedha. Egaa kana fakkaata mana kanammoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa sinin jechuun affeerraa kooti.
yeroo hundumaa mana kuni mana keessattuu shamarran biyya Arabaatiif dhaabbate waan ta'eef barumsi fi viidiyoowwan yeroo yeroodhaan asirratti darbu ergaa gurguddaa kan qabudha malee zimbiloo viidiyoo miti isiniin jechuu jaaladha. Laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.